kanneen kallattiin gama feesbuukiin nu hordoftan reediyoodhaan kan nu dhaggeeffattan dhaggeeffatoonni keenyaaf daawwattoonni keenya attam jirtu. Har'a keessummaa tokko qabna. Keessummaan koo har'a shamarree Giiftii Aagaa jedhamti. Torbanneen darban keessa dhaabi beekamaan guddaan kan rootarii kilab jedhamu hojii adda addaa irratti bobba'ee hojjetu barattoota yeroo adda addaatti beekkamtii kennu keessaa Giiftiidhaaf beekannaa kennee jira. Giiftii gara raadiyoo sagalee Ameerikaa baga nagaadhaan dhufte. Galatoomaa asitti naaf yeroo keessan. Eessa jiraattaa? Eessaa baratta? Mana barnootaa Mennonite keessan baradhaa fi magaalaa Lancaster, Pennsylvaniaan jiraadha. Egaan barruun torbanneen darban keessa mana barnootaa keetiin maxxanfamne tokko dhaabii rootarii kilab jedhamu ijoollee beekkamtii argatan yookaan hojii isaaniitiin mana barnootaa isaanii keessatti hirmannaa qabaniin hawaasa keessatti hirmannaa qabaniin beekkamtii argatan keessaa tokko gochuudhaan si filatee jira. Eenyu si filatee attamiin filatamte? Kan na filate gaggeessa mana barumsaa kootii fi barsaa koofaa kan na filatame dandeemmoo hojii tola ooltummaa nan hojjedheni. Hojii tola ooltummaa innaa jettu hojii akkamiiti kan itti hojjette? Ani miseensa waldaa bartoota addunyaa fi miseensa ambaasadooraa and National Honor Society. Hojii akkamii irratti bobbaatee hojjetta? Fakkeenyaaf International Student Association yookaan waldaa barattoota addunyaa kan mana barumsaa keetii keessa jirta. Hojii akkamii hojjettati waldaa kana keessa? Waldaa barnoota addunyaa keessa aadaa ijoollee biyya baay'ee barannaa, aadaa walii baradhaa fi muuziqaa, wayyaa, nyaataa fi afaan isaanii barannaa kan keenyaas hin baruka. Kan keessanis hin barsiiftu jechuudha. Ambaasaadara barattootaa ta'een hojjedha yookaanis immoo ambaasaadara barattootaas ta'ee filatameera jettee maanni hojiin kee yookaan maanni qoodi kee akka ambaasaadara barattoota mana barumsaa keetiitti? Barsaa kootii fi hiriyoota kan akka hojjedhamu na filatan garuu barattoota har'aa fi keessumootii kan mana barumsaa koo kan ilaalu barbaadu na agarsiisanii fi waan gaarii natti himan. Kanneen mana barumsaa kee daawwachuu dhufan mana barumsaa kee hin daawwachiistaa akkasumas immoo waan manni barumsaa kee hojjetu waa gaarii itti himtaa jechuudha. Waldaa fannoo diimaa Ameerikaa yookaan American Red Cross Associationiidhaafis nan hojjedha. Isaaniinis nan gargaaraa jetteetta. Yeroo hedduu waldaan fannoo diimaa hojii tola ooltummaa irratti kan isaanii bobba'anii hojjetan nama gargaaru kan akkasiiti. Maal fa'aa hojjechuudhaan waldaa fannoo diimaa gargaarta? Ani American Red Cross fedhaan hojjedhaaf nama magaalaa fi haalaa koo keessaa namoota walitti qabee akka isaanii dhiiga kennan jajjabeessa. Dhiiga kennu duwwaa miti fakkeenyaaf namni yoo manni isaanii jalaa cabee qilleensi hamaa dhufee manni yoo jalaa cabee namoota akka kootii like a volunteer wajjin taanee manni isaanii deebisee akka ijaaramuuf gargaarra. Karaa fannoo diimaatiin jechuudha. Barruu barreeffamee jiru sanarratti waa'een UNICEF yookaan dhaaba gargaarsa daa'immaniis tuqameera. Achis akka hojjettu isaaniinis akka gargaartu. Mee attamiin gargaarta UNICEFiin? UNICEF immoo xiyyeeffannaa keenyaa ijoollee xixinnoo biyyoota guddataa jiran keessa gargaarra. Garee UNICEF kan steetii koo keessa gargaartu hundeessituudha yookaan co-founderyidhaan immoo. Amma fakkeenyaaf akkuma beekamu crisis jira fi Yemen keessaa biyya dhalaa keessaa ijoollee baay'eetu miidhamaa jira. Gaafan isaaniif ijoollee volunteerii ta'anii hundumaa keenya walitti dhufnee kuukizii fa'aa hojjennaan nama beennus bitaa jennaa isa kaan immoo barreessinee advertaayizii goone namni baay'ee yaadichatti gammadee nurra bita. Egaan maallaqa achirraa argattan isin immoo karaa UNICEFiin gargaarsa ergitu jechuudha. Giiftii waldaa fannoo diimaa gargaaruu akkasumas UNICEFiin dhaaba gargaarsa daa'immanii gargaaruu isa jedhu isa dinaa kaaftee kana karaa mana barumsaa keetiitiin immoo yookaan karaa kam hojjetta? Hawaasa gargaaruudhaan hojii akkasii nan hojjedhaa malee kana mana barumsaa koo miti. Kana malee Giiftii hojii kan biraa kan hojjettu qabdaa yookaanis immoo hawaasa kee keessattis haa ta'uu mana barumsaa keessattis haa ta'uu kanaan ala waan hojjettu qabdaa? Isa kana duwwaatuun ta'een ani saayinsii faaktorii keessa nan hojjedhaa waan saayinsii fi ijoolleen barsiisaa. Ijoolleen
waldaa Oromoo keessan ijoolleen barsiisaa erga kutaa 8 keessan ture. So waldaa Oromoo keessan guddadhee yeroo dheeraan ijoolleen barsiisaan ture. Improvementii ijoollee baay'een argaa garuu. Innaa ijoollee gaariidha. Waldaa ganamaa kan faranjii 7 ijoolleen barsiisaa waa'ee waaqayyoo fi waa'ee macaafa qulqulluufi. Egaan hojii akkasii hojjettee milkaa'ina akkasii argachuu keef mana barumsaatii fi darbitees hawaasa keessatti beekkamtii akkasii argachuudhaaf eenyu fakkeenya sii ta'e Giiftii? Definitely harmee koo waan gaarii akkam ba'uuf naan jajjabeessitee fi ciminni harmee koo qabdu waanaaf fakkeenya naa ta'eera. Kanaaf adda durummaadhaan harmee keetu fakkeenya sii ta'e jechuudha. Eeyyee. Giiftii dhumarratti ergaa dhaloota boriitiif qabdu yoo jiraate? Mul'ata qaban tokko dubbachuudhaaf booddeetti deebi'uun hin qaban. Mul'ata isaanii keessa dubbachuudhaaf sodaachuudhaaf hin qaban. Barumsa isaanii cimuu qabu. Commitmentii qabaachuuf qabu. Giiftii egaa ibsa nu kenniteef maqaa dhaggeeffattoota keenya akkasumas maqaa daawwattoota keenyaan hedduun si galateeffadha. Giiftiin as Yuunaayitid Isteets keessatti dhalattee guddatte afaan Oromoo tattaaffii ofii isheetiin barattee hamma kana dubbachuu danda'u isheetiif hedduu galatoomi jennaani. Ijoollee warra kaaniifis fakkeenya gaarii akka isheen taatu ni amanna. Irra deebi'uudhaan Giiftii keessummaa keenya har'aa ta'uu keef hedduu galatoomi. Galatoom.